Kanaafuyyuu anama maa shakka jira beektaa? Sumayya mataan ayyuu bookaasii nuti deebiti. Fuudhin ni miidhagsi mataa xiqqishu sayidoo. Fuudhin mi bannaa rabbiiji. Mataa xiqqishu sumayyaa tana mee ifirra eegi. Anti kollee garaas nyaadhu. Ilmaan birallee ni fedha takka jedhu. Sillee immoo amma carraa qabdaa. Carraa akiraa si kennu deema. Yoo dhugaan kanatti heerumuuf ka deemtu taate yoo jaalatti jiraate taate amma uummata fuulduratti warroota fuulduratti ani fuudhuuf deemaa ta'e bira ni fuudhamoo natti deemuuf yaada qabdaa kanee fanaaf godhu. Sayidoo. Yoo qaccitee seettee jaarsa kan keessan qabachuu beektee ilma akka inni barbaadu waggaa waggaan tak gooteef waan inni barbaadu yoo taateef inni walii gadi deemu. Silaasimaaf ta'a bar. Adillee naamuu anu silaanumaaf taata. Silaa waliif taana jiika. Sumayyaa wayattan nu baasti hin jeessuudha. Hin baastu ati sodaatiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Ajaa'iba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoota. Jirtu. Baga jiraatanii egaa Saidoof Roozaan engadda viidiyoo tokko waan gadhiisan argitaniitu jedhee yaada. Roozaan egaa akka namaa waan tuqame wayiin akka nama sammuu fuudhameeti kan isheen taate jechuudha. Akka isheen han isheen agarsiiste jechuudha. Waan agarsiiste sana akka waan Saidoo hin beekne akka waan sammuu ishee ofallaaltee akka kanatti akka isheen hojjette jechuudha. Namoonni baay'een immoo uuma viidichoo sana argu Sumayyaan kunoo itti hojjette kunoo akkas gootee nama jedhetu jira. Viidiyoo baay'ee anuu argeera dhugaa dubbachuuf. Yeroo tokko akkuma ajandaan gadi nuu gadhiisamuun ariifannee waan namaan jechuurraa ofaa eeggannu dhugaa siniin jedha obboloota koo ilaalanii jechi irraan haasa'inaa otoo hin ta'in irruma haasaa jirra. Garuu immoo jecha sana otoo addaan hin baafatin namoonni nama beektanii dhugaaf soba isaa waliin isaan beekamu ta'ee parankiif hojjetu wanta ta'ee fi waan tokko ariifatanii waan tokko namaan jechuurraati jechuu kooti. Egaa namoonni baay'een Sumayyaan itti hojjettee kunoo akka kanaan maraachitee Roozaan of allaalte kan jedhu namni baay'een yuutuubii irratti kan inni dubbataa jiru jechuudha. Nuti mataan koontan argee fi jarri immoo baartituu lammaffaadha. Kun immoo jechuudha. Yoo sana otoo isheen fiidduu irratti dhaabatee otoo haasaa turanii jechuudha. Amma immoo fiinneeti achi as deebinee isa kaanillee waan sinnuun jettanii koomentii keessan hin ilaallee otoon ilaaliin viidiyoo lammaffaa waraabaa jirra kan inni jedhu jechuudha. Saidooni akkuma sana duraan viidiyoo tokko waraabanii gadhiisanii achi as deebanii immoo lammaffaa atuma achiin hin deemin jechuudha. Guyyuma sanatti sa'aatii sanatti viidiyoo lama waraabanii jechuudha. Maaliif waa tokko ariifannee waa tokko namaan jechuurraa ofaa qoxxobnu ilaaluudha. Ragaa jedhan ilaaluudha. Jarri parankii sinirratti hojjennee kan isaan jechaa jiranii. Namoonni baay'een immoo akka isheen lubbuuti baqa akka isheen waatti hojjetame akka waan Sumayyaan itti hojjetteetti baay'ee namni baay'een gaddee jira. Baay'ee illee namni baay'een irraa dubbataa jira jechuudha. Dubbiin akkas miti. Dubbii waa biraadha. Sumayyaan kanan hojjettu kan jedhani ajarrillee. Kan jedhu laaluuf akkawaan ishiin siiriitti dalagamee akkawaan ishiin haana jibbituuf Sumayyaan waa itti gootee waa nyaachisteetti na jibbitee fakkeessinitti dareene homaa namni jedhu laaluufi. Ila argitanii ageessanii jedhe yaada. Sittillee bohaartanii namoota hedduullee rifatanii ba'uullee danda'an. Rifatanii. Nagaa hin qabdu jechuudha. Ammaa tokkosuma jedhanii yaada. Akka jechaa jiranii wanta waan takka taane nagaa qabdi isinii moofi. Mallee homaa argine guutuu shakkurra homaa argine guutuu yoo namni waan kennes yoo namni waan nyaachisellee siiriidha jettanii shakkuun shirkiidha iyyuu. Walla. Rabbitti namanne jechuudha. Nama rabbitti amanuudha fuula rabbiin biraa fuudha. Maalidha? Waan akkasii godhe namni kun waan nyaachisee jenne rabbitti namanne waan suruu dhibee nutti shakkiirra. Shirkiidha jechuudha sunummaan. Callisnee shakkuunu. Kanaaf callistanii homaa argitanii si shakkina. Ammallee Sumayyaa waan akkasii nama godhuu miti akka ani sii beekutti. Amantii amma qabattullee maashaallah rabbiin hedduu sodaatti waan shirkii kan hedduu sodaatti yeroo fuudhe san hedduu wanti nagatti ture. Jalqaba yeroo fuudhe san mana qaraatii nagatti ture hadiisa barataa turte waa hedduu barataa turte quraanas barataa turte jechuudha.
hedduu dhaggeeffatti ni jaallatti. Sheekotii waa'ee shirkii haasa'anis waan adda addaas hedduu waan dhageettuuf waan sodaattuuf waan akkasii yaabaddan isin hin gootu. Osoo haga feete garaa jabaattee osoo haga feete ilmaanis qabattee ni jala walii fiigaa jiraatullee garuu wallahi waan akkasii nama godhu miti jedhee yaada jechuudhaan isin tabdaddaa yaada jechuudha. Si galee bitam? Sirriidha. Namoota hedduu Firankii isaan argitaniit dhugaa si hullee hin dandeettanii eessumayyaan akkas goote eessumayyaan akkas jettanii waa'ee hedduu jechuu hin dandeettanii itti haaruu dandeettanii garuu roozan waan akka hin taane homaa hin dhibamne fayyaa qabdii nallee hin daganne ati sumayyaadhaan seeroodhaa san isinuma piraankii gochuuf nuufi rooza fi saada walumaan mari'anneetu waan isinuma piraankii goone ammas mee namnummaan kunu maal jedha waan yoonullee jarris koomantiin akkas jedhani yoo dhugaa fakkeessinee direnne dhugoonfatanii fudhatanii jechuufi yoo sumayyallee waa akka dubbatu taatechumaan laalleenneti yaa silaa yoo godinillee ni makakatti nu garuu viidiyoo san keessillee osoo waan argin akkuma viidiyoo san waraabnen egaa argitanii jirtu barumsa isinii haa ta'u warri waa jarjartanii warri waa ariifattanii waan dubbatina mee barumsaa fudhannu kanarraa ariifannee namaa waa jechuu duratti ragaa jennee ilaallee waa namaan haa jennu isiniin jedha bolaan koo akkuma waa nu gadhiisaa oolaniin ajandaa adda addaa ariifachuu hin qabnu nuti immoo dhugaa rabbii ariifannee waa namaan jechuu nuti ilaallee yaani maaltu jira viidiyoo sadaffaa lammaffaa irratti jennee waan namaan jechuutti fiinna malee akkuma waa ajandaa tokko gadhiisanii dafanii fiiganii u'uu jedhanii waan hin taane dubbatanii ga'ee hojjechuun hin ta'u. Jarri kan amma kan jechaa jiran egaa akkuma argitanii Saidoonii mee namni kuni maal jedhan dhugaatti fudhatu moo akkam jennee waluma mari'anneetti parankii isin irratti hojjennee malee nagaa isheetii waan taateen qabdu fayyaa qabdi Roozaanii kan inni jechaa jiru. Roozaan illee ani fayyaa kooti Sumayyaa wallaahi nama akkas hojjetu miti kan isheen jechaa jirtu. Saidootiin illee fuudhimee Sumayyaan kun si jaallatti obsumaan taa'ii eegi kan isheen jettu jechuudha. Innis immoo illee fuudhuuf deema yoo waan dhugaatiin natti heerumtu ta'e jedhee gaaffii gaafataa jira. Kanaafuu waan isiniin nuun jettan hin beekne nuti garuu parankii isin irratti hojjenne malee waan tokkoyyuu miti fayyaa isheetii isheenii jedhee namoonni baay'een immoo dhugaa akka isheen qalbii dhabdeetti namoonni baay'een utuub irratti baay'ee dubbatee jechuudha. Roozaan fayyaa isheetii Sumayyaan waan jettellee kaleessa isinii waraabeen jira. Lakka waliin jiraatan mana tokko keessatti waliin beekan maaliifirree diida laalaa kan isheen jette jechuudha. Lakka Roozaan nan beektu jechuudha. Ani nama akkasiillee miti. Innaa lillaahii wa innaa ilaihi raaji'uun kan isheen jette jechuudha. Sumayyaan baay'ee tokko aartee kaleessa akkamitti aartee waraabde viidiyoo gadhiiste jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokkotti uu jettee dhugaa rabbii maaliif ani nama akkasii miti nama akkasii yaadullee miti ani nama akka kanaallee miti kan isheen jette viidiyicha akkuma argiteen isheenillee viidiyoo waraabde Roozaa yoo dhugaaftee hasbi Allah nama olii wakiil jettee jechuudha. Anaan nan beektu jechuudha. Ani wanta si jaalladhuuf malee waan akkasii sin beeku waan akkasii si yaadu ani namatti kan isheen jette viidiyoo waraabdee gadhiiste jechuudha. Sumayyaan illee kaleessa. Kanaafuu Saidoof Roozaan makka jechaa jiranitti namoonni waan jedhu ilaaluuf malee nagaa qabna. Nuti waluma mari'anneeti parankii isin irratti hojjenne kan isaan jechaa jiranii. Saidoonis immoo Sumayyaan nama akkasii miti gizee wal fune dura ani waan baay'ee quraanallee hadiisallee nama barateerudha isheenii nama diinii irratti illee deetti dhufte diinii ishee irratti cimtuudha goboziidha nama kana miti waan akkasiyyuu hin sodaatti hojjechuu miti waan akkasii fi ishee hin sodaatti isheen kanan hojjettu nutu parankii isin irratti hojjete waan sin jetten ilaaluuf kan inni jedhee jechuudha. Isheenis Roozaanis innis jechuudha. Kanarra barumsaa fudhannu dhugaa rabbii barumsaan haa fudhannu. Namaan waan jennu dafnee ariifannee ne viidiyoo isaanii lammaffaa sadaffaa ilaallee malee waa tokko namaan jechuutti fiiguu miti. Egaa jarri viidiyoo lammaffaa dura gadhiisaniiti kan ammoo bulanii gadhiisanii jechuudha. Wasuma sanatti hin gadhiisne. Hin ulfaata dhugaa dubbachuu fi waan namaan jechuurraa waa qusannu. Sumayyaan ni kaleessa danfitee dhugaa rabbii baay'ee tokko aartee harkitee kan isheen dubbatte jechuudha.
asumaan illee roozaa irraa gabaatetti wallahi Sumayyaan nama akkasii miti kan isheen jettu Saayidoo illee fuudhiin si jaallatti jetti jechuudha ammallee Sumayyaan ibbatti wallahi nama akkasii miti jetti seerii jettanii shirkiidha waan namni si nyaachisellee waan namni si ilaatellee ofii of shakkitan jennaan rabbittiin amannee jechuudha kan isaan jechaa jiranii dhugumadha nam tokko qalbiyaa keenya wasawwasuu hin qabnu qalbii keenya wasawwasnee rabbittillee dhuguma rabbittillee amannee tawakkaltullah jedhanii waan hunda bira darbuudha rabbitti wakkalanii jechuudha rabbitti wakkaltan ennaan hundumaayyuu harkoo rabbiiti jirti waan ariifatiinaasi waan shakkiinaasi waan shakkii keessa taanan sammuu keessa waan shakki sanaaf akkuma si shakkitan sinii ta'a jechuudha dhugumadha wallaahi waa yaaddattan tokko waan asabdan tokko badaa tokkotti yoo asabdanii jiraattanii akkuma sanatti sinii hiikkattan sanatti sinii ta'a jechuudha kanaafuu waan hunda si teessi namatti hojjetamee teessi shakii isniiti tawakkaltullah rabbiidha rabbi malee nama miti waan hundaayyuu rabbii ofiitti yoo wakkaltanii wanti sin argatu wanti sin mudatu hin jiru kanaafi waan ariifannu siniin jechuu kooti waan ariifatiina waa ariifattanii waan namaan jechuurraa barumsaa fudhannu viidiyoo Saayidoo kanarraa jechuudha. Gariin viidiyoo isa booda gadhiisamee otoo hin argin viidiyoo masa duraati ani haasa'ee dhugaa qaba namnillee fakkaachuu danda'a. Namatti si murtaa'u gizee isheen ati kana Sumayyuu hin beeku ani sirraayyuu hin qabamne Sumayyaa malee jette jechuudha. Goddanyaa ishee moo Saayidoo Sumayyaa itti irra keessaa jennaan. Lakiboo ani Sumayyaa irraa hin qabamne malee sirraa hin qabamne jettee harrakas isheen agarsiisaa turte sana akka namni argetti egaa jinni sirra jira sirraan baasa jedhee wanni qabuu fiigutti caammaa baafattee kuttee namni egaa saatii sanatti miira keessa galee akkuma dhugaatti fudhateeti namni gariin viidiyoo irratti waraabaa ture jechuudha. Dubbiin akka kanaa miti waa jechuurraa faa eeggannu waa ilaalannillee haasofnu bareedaadha. Namni akkuma waa hoomoshee gadinuu gadhiisutti fiiguu miti ilaaluudha jechuudha waa namaan jechuu asumarraan barumsaa fudhannu dhugaa rabbiiti akka kana jiru gaa amma isaanii shaashan barra jiru waan siniin jedhu fataa zanaa jechaa jiru waan sin jettan sin ilaaluuf jechuudha. Isheen immoo goddanyaa ishee namoonni baay'een maal taatee mana quraanaa mana sheekaa geessii jedhanii kan natti bilbilaa turanii namoonni jette nama naasisa dhuguma. Washeen akkas taatu sanas namiinis miira keessa galee namni shakkii wanta qabuu fi bakka hin taanetti yaadee fudhate jechuudha. Dafeema namni keenya. Kanaafuu ariifachuun badaadha. Roozaan asumarraan nagaa qabdi fayyaa qabdi sinumaanii sarpiraayisii sin gochuufidha kan isaan jedhanii rabbi sinii haadhiisu dhugaa rabbiiti nuufillee rabbii haadhiisu waan hin taane gizee ariifatanii waa keessa miira keessa galanii waan namaan jechuutti gizee fiigamuun ulfaata akka kanaan kunoo nagaa qabu ammallee wayima fuudhaa keessa jiru miira fuudhaa keessaa wal fuunarraa hin baane ammallee jarri achumarra jiru Sumayyaa sodaadhee jette ammallee Roozaanii maaltu Sumayyaa sodaachisa yaa Roozaa Sumayyaan sodaatiin abshirii atumti yaaduma heerumaa yoo qabaatte Sumayyaan mana ishee jiraattattis mana kee jiraatta silallee Saayidoon ammaa fe'ee yoo itti deebiillee fuudhaniisu jedhee jira wanta ta'eef maa rakkina qaba goddanyaadha sillaman hambiraa fidee waan Sumayyaan hin beekne fidee rakkisuurra waanuma Sumayyaan beektu kana fidee walumaan nyaachuu keessanii wayyuu yoo Sumayyaan itti deebite mitiire isheen aarte Saayidootti amartii sanatu kana si godheessanii jedhedha Sumayyaan akkalee sarraa dubbatte jechuudha. Annan beektu jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko waan isheen taate ilaaltee gaafattee irraa baruu qabda malee akkamiin akkas dubbattee anarraa gadi bu'ii akkamiin garantaanetti na fudhachuu barbaaddaa kan isheen jette Saayidootiin Sumayyaan kaleessa Saayidoodaarree kan isheen Saayidooirraallee haasofte jechuudha. Isheenis hin ariifatte kunoo viidiyoon immoo duubarra gadhiisame
isheen nama akkasii miti kan jedhee ani jedhanii gadhiisanii garuu isheen viidiyoo masa duraa laaltee isheen illee aartee waan baay'ee jettee saayidootiin ani maqaa keessi tuqeen beeku abbaa ijoollee kootii si xiqqeessees hin beeku garuu immoo maaliif ani hin beekne tokko ani hin hojjenne tokkotti akkamitti na fudhattanii kan isheen jettee dubbatte jechuudha. Yaa Sumayyaa ariifatiin ka'atillee kun oga viidiyoon raagaan sii ba'ame duuba keerra bada hiyyeessa miskiina wallah kun ogaa si jajuurra jiru obbo Sayidoonii masaanuun keellee si jajaa jirti Roozaanii nama akkasii miti siin jettee kana fakkaatti viidiyoon koo wanti na dhaggeeffattaniif galatooma sheer laayik godhaa siniin jedha viidiyoon kun yoo siniin